Nagaaniif haraarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota yuutuubii koo maraa. Maqaan koo akkuma isin beektan faarfataa Naggaa Jaallataan jedhama. Waaqayyoo na gargaaree toora sagantaa kootii garaa garaa irratti sagantaa koo hirmaachaa kan turtan, akkasumas toora tiktookii, feesbuukii akkasumas yuutuubiitiin sagantaa koo akkasin hirmaachaa turtan nan beeka. Kanumaan wal qabatee amma immoo toorri yuutuubii kootii gara waldaa Addis Kidaanitti waan jijjiirame. Miidiyaan sun miidiyaa Misraachoo miidiyaa kan jedhudha kan inni nu ittiin dhufaa jirru. Hagasitti garuu ofishaaluma kan kiyya irratti wanta waldaan kiristaanaa Addis Kidaan dabarsitu, sagantaa isheen dabarsitu, sagantaa garaagaraa, lallaba, faarfannaa akkasumas gosa tajaajilaa kamiyyuu sagalee raajii kosatootaaf kan kadhatamu, lallaba dhugaa dubbii waaqayyoo kan achi keessatti barsiifamu hundumtiyyuu toora miidiyaa kootii kan haaraa irrattis kan gadhiifamuuf akkasumas ofishaala koo kanarratti kan gadhiifamu ta'uusaa hubattanii Misraachoo miidiyaa jala deemuun akkasin laayik, sabiskiraayib gootan, akkasumas toora miidiyaa koo isa ammaa kana isa durii kanaa jechuudha Naggaa Jaallataa ofishaal kan jedhu yookiin immoo Naggaa Jaallataa kan jedhu yoo seentan hin argattu jechuudha. Kanumaan wal qabatee hojjetaa wangeelaa Gammachiis Raggaasaa, nama waaqayyoo waldaa keenya irratti kaasee, nama waaqayyoo hojii gurguddaa ittiin hojjechaa jiru, nama waaqayyoo ayyaanaan dibee waldaa isaatiif kaasee dhukkubsattootaaf warra miidhamaniif kadhatee namootaaf waaqayyoo gidduu godhee walitti araarsaa jiru, nama waaqayyoo baroota kana keessatti nuuf kaase waan ta'eef teessoon keenya waldaa Addis Kidaan Sabbataa naannoo Roggee Timirti Beetii meetira 200 ol siqeeti kan argamnu waldaa Awaariyaatii olitti jechuudha. Toorri sagantaa keenya kamisaa sa'aatii 2 kaasee hanga sa'aatii 6 walakkaatti yeroo fayyinaatii, yeroo dhukkubsattootaaf kadhatamu, hojjetoota mootummaa, miti mootummaa, daldaaltota, namoota dhukkubsatanii fi hospitaala kan jiraniif yakka garaagaraa raawwachuun waajjira poolisii keessa kan jiran utuu yakka raawwatanis immoo namoonni achitti rakkachaa jiranii isaaniifis hin kadhatama. Namoota irree waaqayyoo, fayyisuu waaqayyoo argachuu barbaadaniif guyyaa gaafa kamisaa sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 6 walakkaatti hin kadhatamaa fi akkasumas soomaaf sagadaan sagantaan maaksanyoo yookiin lammaffoo isa jennu sa'a 2 kaasee hanga sa'aatii 5 walakkaatti soomaaf sagadaan kan kadhatamu ta'a. Guyyaa Yihudii yookiin sanbata guddaa sa'aatii 2 walakkaa kaasee hanga sa'aatii 6tti dinqiin garaagaraa, hojiin wangeelaa, faarfannaan kan keessatti raawwatamu sagantaan guddaaf ajaa'ibaan jira. Kanaaf namoonni fagoof dhiyoo jirtan sagantaa garaagaraa irratti kadhachiifachuu kan barbaaddan, karoora garaagaraa irratti kan kadhachiifachuu barbaaddan, pilaanii mataa keessanii qopheeffattanii pilaanii keessan kanarratti waaqayyo hojjechuu qaba jettanii kan karoorfattan yoo jiraate xalaanis barreeffachuunis haa ta'u, bilbilaanis himachuunis haa ta'u, qaamaanis argamuunis haa ta'u, hojjetaa wangeelaa kana biratti argamtanii lakkoofsa bilbilaasaa hanga kanaa gaditti kan argitan, yuutuubii kana jalatti kan argitan kadhachiifachuu dandeessu. Achitti qaamaan argamuun kadhachiifachuu dandeessu. Gara fuulduraatti gastaawusiin qophaa'aa waan jiruuf gastaawusii kanattis namoonni argamtanii nama waaqayyoo kanaa wajjin kadhachuu dandeessu. Akkasumas paaster Mitikkuu kantiibaa waldaa keenyarra waan jiraniif isaanillee nama waaqayyo baroota kana keessatti kaasee dibata guddaa irraa qabu, ergaa gurguddaa irraa qabu, barsiisa garaagaraa kan barsiisan akkasumattis toosiftuu waldaa kiristaanaa ta'anii dhugaa sagalee dubbii waaqayyoo nama barsiisaa jiran, nama waldaa keenya qofaaf illee otoo hin ta'in walduutii biraaf illee bu'aa waldaa kiristaanaa ta'anii jiran waan ta'eef isaanillee isaanii wajjin argamtanillee kadhachuu dandeessu. Hojjetaa wangeelaa Gammachiisii wajjin yeroo hundumaa argamanii isaanillee amantootaaf waan kadhataniif, dhukkubsatootaaf waan kadhataniif isaanis waliin argamtanii isaan waliinis waaqayyoo kadhachuu dandeessu. Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu. Asumatti aanee Bileessikoo hojjetaa wangeelaa Gammachiis Raggaasaa
torbee tokko yookiin torbee lamaaf qaxxitaa yuutuubii koo irratti kan tajaajilu ta'a. Isinis jala seentanii gargaaruun yookiin namoonni sagantaa isaa kana hordofuu barbaadan like, subscribe akka gootan, lammaffaa immoo bakka waldaan kiristaanaa jiru kanatti argamtanii dhugaa sagalee dubbii Waaqayyoo akka barattan isiniin jedha. Galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa.